waa'ee mucaa kana ittiin haasa'een nama carrashaarraa bakka jedhaniin erga ganama sagalee naa qabdee sagalee mubee maaf akkana goote erga miidiyaatti gabbaastee dubbatte maaliif seeraan hin qooccatuuf haasaa kana maaliif hin fixuuf ture jennaan maallaan jedhee waan nama jibbisiisu wayin dhageera kunoo sagaleen isaa jira sagaleen isaa lammaniyyuu akkasnaan jedhe mucaanii hin barbaaduuni isiin biyya galtee deessee kanaan hiikuufi jedhanii kanaafan zimmi jedhee afaan naqabee haqa si dhokfamee naan jedhee sagalee naa qaba. Barbaade WhatsApp irratti share si godha tokko. Eenyuun jedha abbaa jira deemuu baasa. Mubee sagalee naa erge. Ayyee kabajamtoota keenya dhaggeeffadhaa. Baarisuudhaan jedheetti bar. Ayyee dhaggeeffadhaa. Mubee sagalee naa erge kunoo siifan erge. Dhaggeeffadhaa. Ayyee. Haalli WhatsApp Maaliif kita namani waanan jedhe mormuuti jalluma ergamuna. Kalas. Dhaggeeffadhaa uummatoo. Amma maalan jedhee kee an dura. Maalan siniin jedhee kee an. Amma mucaan kun dhuftee mana kootti mattee akka nama tokkootti mucaan kun ammas isa kaalidoonii fi tokkummaa irratti olii galtii kaatanii isin duran dhaabadha akka nama tokkootti. Jalqaba irratti maal maqaa intalaa malee maqaa mucaasa biyyii malee maqaa haadhaa hin ta'u inni isin jettanii an akka mubaarak musammaatti sirriitti fakkaatu. Haadha manaa isaa isin miti kan fuusise gaafa fuudhuu fi filatee fuudhee feetu baddii taati feetu gaarii taati makuma haadhaa akka deemu. Abbaa akkasiin jedhan. Muna miti qabadhu dhiifamaa wajjin. Nuti qabadhu. Tartiiba qaba haasaan. Mana haasaa abshir. Hin fidu. Ati fideennanis hin fidu. Dhageessanii amma edda galgalas maalan jedhe haati haadha caalamantii ilmootti aanu hin jiru yoo haasaan haasaa dhugaa ta'e maqaa haadhaa godhaati yoo haati rakkattee waa ittiin hojjechuudhaaf birrii dhabde manicha miliyoona 2,500 kana gurgurtee miliyoona 1,500 dhattee kan biraa bitattee miliyoona 1 immoo ittiin nagaduu dandeessi akkatti guddifattu kan beeku isiidha hiriyaan haasaa jiru bilbilli lama natti seene dhaggeeffadhaa. Bilbilli lama natti seene inni tokko gaafa duraa keessa hin jirtu ati addeessaa kaatee borcaa jirta haasaa kanaa dhaabbadhu waan akkanaa keessaa bahe minaamin jennaan maal waan butame jiramoo hin jedhe anis egaa nama waanaan jedhe inuman jedha. Waan butame jiramoo namni isaa dhageessee waan butame jiramoo namni isaa jennaan wanni butame hin jiru garuu dubbichi dubbii dhaqamee miidiyaa irratti haasa'amu miti mucattii akkana jennaan ani hin beeku waan natti fakkaateef akka nama tokkootti kaalidee eeyyamsifadhee kaalidee koree keessaa tokko kaalidee keessa galuu waan si wajjin hin dadhabne jedhe gaafadhee keen itti seene nan laallatu jennaan walitti mufannee bilbila cufanne ammas bilbila lammaffaa natti dhufe. Bilbila lammaffaa natti dhufee Mubaarak kabaja guddaa walii qabna. Dhimmi Mu'aazeetiif dhimmi intala kanaa akka miidiyaa irratti dubbatamu hin feenu. Wanni isin jiraatan sirrii miti. Si jammar Mu'aaz mucaa kana hin barbaadu. Giddiidhaan biyya galchee deessee jennaan hiikuuf deema ture. Deessee yeroo isin kaate jedhamnaan achumaan akka nama tokkootti akka nama haadha qabu tokkootti sakattatan keessa kiyya na jeeqe wantichi dhaggeeffadhu tokko nan fita yeroo tokko mubee waa'ee sitti bakki duwwaan jiraate isaaqiin galchaa isaaqiin nama bakka duwwaa nama ilaallanne yoo keessa irratti jennaan dhaggeeffadhaa uummata achuma. Okay eenyutu siin jedhe mubee eenyutu siin dhaggeeffadhu eenyuti miti dura fixeen kaa fixadheen kaa jennaan achumaan hin jijjiiramee dhufe maal jedhan mucattiin kun gaafa siin biyya galte deessee kaate walii kudhaaf turanii gidduudhaan rabbiin azalli rabbii dhufee jennaan rifadhe nama rifachiisa haasichii fi qadaa mucaa kanaa waan nama rifachiisuuf nama danuuf beeka waan kanaa jedhamnaani subhaanallah jedheen dhaabee haasicha jara keenya jedhe dhufee mana cufne mana cufuu hin danda'an jara keenya haasaan ilaala dhaggeeffadha haasaan taaneen nagee jechuun barbaanne mucaa biratti seeftii sii miidhuudha kana dubbachuun barbaanne. Akkan dhagee sanaan dhufe jara keenya mana kootti naa seenaa bakka mucaanii siluma ilmoo irraa argatee kee hiikuuf jechuun qaban ture jedhuun qabu maalan godhe lash godheen dubbicha akka goonu jara keenya haadhatti isa deebi'u ilmootti isa deebi'u koree ijaaraa gadi buunee dubbanna kaalidoo nu hundinuu naasii gadi buune waliin arginu ati xiqqoo si jabeenya qabda jabaadhuuti walitti nu qabi keessaan dubbannee xumurraa fi bakka miidiyaa irraa abuun jedhe waan fokkotaa kana dhagee. Jennaan ummanni amma bilbilaa softe komentii keessa argaan turen amma bilbilaa softe amma bitamtee amma maal taate jennaan hin bitamne uummata koo waan kana yeroo dhaga'u
miidiyaa irratti dubbachuudhaaf hanna qabee jennaanan dhageessanii dhaabee mucaa seeftii miidhu jedhee yoo inni maali hin barbaadu ta'e birrii maqaa mucaa isaatii walitti qabame ilmoodhaan kennamu jechuudha moo qabrii keessaa jala adawwalee moo hin beeku wallahu alam. Ani bakka haasaan kun fidameen tanaa lamaaru achumaanan kaalidoo keessaan nu dubbadhaa gaa nama 10 koreetti dabalannee dhanne akka birrii maqaa mucaatiis ta'e maqaadhaanis deebi'u goonaa jennee ishii jedhamee walii galame malee hin ganne. Munaan ganama dhuftee sagalee siin ganama dhaggeeffadhe. Tokkoffaa irratti sagalee si yeroo dhaggeeffadhe profaayilii si gurraacha. Munaa assalaamu alaikum. Jalqaba irratti profaayiliin kee maaf gurraache? Sagalee koo isan keessaa ammas hin dhaggeeffachisa barbaadan. Sagaleen kee intinaan kee profaayiliin kee maaliif gurraacha hin jedheen? Munaa assalaamu alaikum. Jalqaba irratti profaayiliin kee maaliif gurraacha? Mari eenyutu marii agarsiis? Laalaa mariin agarsiis. Eenyutu marii agarsiis? Otoo ana ta'e diimaa natti fida. Ana miti. Ana miti. Kaalidoo buuse. Kaalidoo. Kan biraatiin kottu kaalidoo. Dhaggeeffadhaa gaa. Dhaggeeffadhaa Kan kana nama jedhee. biraatiin seeni kaalidoo. Ilaa dhaggeeffadhaa uummata koo ammas taanaan. An nama waan hin taane olii gadi dubbatu miti. Edda galgalas na komattan. Laman komatamuu deema. Edda galgala maaliif Mubaarak bilbila dheeraa seekee dhufee keessaa na dubbatamu jedhe warra jedhaa turtan deebii argattaniitu jedhee yaada. Waan koree keessaa dawwalamee mucaa kana hin barbaadu maal naan jedhameef haasaa kana asirratti dubbachuu waan hin barbaanneef keessatti deeffannee keessa taasofnaa wanta hin jedheef haqni mucaa haadha qotuuf miti. Amma gabaabinaan abbicha akkas jedhe kana nuuf fiduu hin dandeessu. Munaa bira naqe hin fidu. Hin fidu. Abbaa fiduu barbaachisu waraa'uudhaan. Qoydiis. Munaa achas deebitee abbaa fiduu dandeessaa kan jettaa inumaayyuu. Qoyee tokkummaa koo dubbata dhengaa namni waa hubachuu qaba. Sana booda Munaan dhuftee Mubaarak naan jette. Een jedheeni. Dhaggeeffadhaa qala waan miidiyaa irratti dubbachuu barbaanne akka obboleettitti Mubaarak maal adaraa mucaan kun garaa si nyaattu maaliif jalqaba duraan sirrii dubbataa turte booddee immoo dhuftee dubbiin kanaa jettee jennaan lakkii Munaan jedheen dhaggeeffadhaa la. Miidiyaa irratti hin dubbanneedha ittiin arrafame waan kanatti lakkii Munaa waan hin taane zulmii mucaa irratti hojjetamaa jiru wayiin dhagahee. Dhageessanii zulmii mucaarra deemaa jiru dhagahee. Mucaa kana hin barbaaduun galtee biyya geesseennaan deesseennaan hiikuufi maal jedhanii dubbataniinan dubbii keessatti deeffanne. An zulmii kanaa immoo hin jaalladhu. Waan akkanaas hin jaalladhu. Kanaafani malee wanta inni itti balleessi tokkittiin hin jiru. Murteesseeraa fi akka dhiiraatti waan dubbatamuu qabu dubbadheeraa fi hin jedhe. Dhageessanii ani waan miidiyaa irratti dubbachuu qabu waan lafatti dubbachuu qabu anaaf rabbitu wal beeka. Calluma jedhee miidiyaa irratti haadha miidiyaa irratti fayyadamu. Mubee asirratti waa si sirreessan. Isin filattee munaadhum filattee keessaan mucaatti waan himamuu hin qabne jettee himte. Dhaga'eegaa waan himamuu hin qabne miti kana nime Mubee dhaggeeffatu yaaraa fi jarre. Ati dubartii tokko. Jarre akka sakkas jedhaa jiranii. Waan akka jedhaa jiranii. Wallaahi wanti kun itti himamuun qabu ture. Himamuun qabu ture ana kana obboleettitanii. Utuun himamne immoo sila hadha gadi baatanii dubbataan jirtan hundi keessanii dubbataan jirtan. Hadha ji'a meeqa Mubee ergasitti mu jalqabe ji'a meeqa? Amma haasaa waraa deemnu. Ji'a meeqa ergasitti mee? Ji'a meeqa Mubee ergasitti mee? Haasaa kana sitti muu kan ji'a meeqa? Master. Abdii mohaa galchi abdii mohaa nama jedhu galchi abdii mohaa nama jedhu lakkoofsa sagal balleessaa jiru kan abdii kaanii galchi sagaleen dhaggeeffadhe isaatiin galchitanii haa galee okay sagaleen naa dhufe sagalee ilaalee dhufa dhaggeeffadhaa Mubee. Waan takka lama dabaree Eliyaas callisaan tokko na dhaggeeffadhaa. Amma kan fakkuutaa irra sachi kana caalii kan fakkuutaa jirra. Eddasiin miidiyaa irratti illee hin beekamnu warri lafatti nu beeku illee nu beeka. Takkaa illee maqaan keenya gara kanaan badee hin beeku. Maqaan keenya baduurra adaraa rabbii jedhaati rabbiin soraadhaa. Nuti waan goonu hin goona lafa irratti hin dubbanna. Walumaa galatti wanti lafa irratti dubbatamu tokko hin jiru isaa lafa irratti ji'a lama guutuu kadhanne. Muna obsi gaa haasaa baan kadhanne nama ji'a lama guutuu. Muna obsi. Muna baqiiqa. Muna badaan si kabajaan. Badaan si kabajaa. Si kabajnaan hundinuu waan ta'atis ni beektaa. Waan kana miidiyaa irratti osumas namni kana namni biraayyuu sitti mite waan kana gadi qabachuu qabda ta'e. Maaliif nuti obboleeyyan akka obboleeyyan Maammeen addaa Isaaqii fi Mubaarikii waa tokkitti hin dhaaban. Mubaarik
Abbatti akkana siin jette sana maana rabbiiti nutti mi. Wanti fedhe balaan fedhe jecha boodoo keessaan naa barreessi maqaa namaan kaasini. Haalli kilikii. Tokkummaa qoy. Akkasitti. Koya. Tokkummaan na gaafate miti tokkummaan deebisee fikaa tokkummaa waa tokko jira. Wanni anaaf si qobaatti haasofnu jiraachuu danda'a. Wanni nuti Mubaarak rakkoo wayii jira beektaa rakkoo akkas akkasii jettee yoo ati gaadee irratti himte geesse nama si rakkisu wayiitti nama na rakkisu wayiitti ani gaa munaan nama na rakkiftu jedhee taniyyi munaan nama na rakkiftu jedhee taniyyi geesse muna akkana jedhame isumaayyuu akkana jedhame keessaan ba'an jennee ni dhaggeeffadhaa uummata koo akkana jedhame gatii ta'eefi hin barbaaduun gatii ta'eefi muwaaseen keessa hin galuun jenneeni zulmiitu mucaa kana irratti deemaa jira hin jedhee dhaggeeffadhaa zulmiitu mucaa kana irratti deemaa jira dubbiin jajjaba wallahi muna kanaafanni eda intana ede mana tokkummaatti beellamame irraanan dubbadha jedhee waan akkasiitiin sagalee kaa'e malee lafaa kaasee dhaqee maal miidiyaa irratti dubbachuu wallaalee miidiyaa eda mana ho'ee jiru nama kumaa wayii irratti dubbachuu wallaalee garuu mucaatu jirtiifanni himuu dhiise. Dhageessanii waan kana dubbachuus hin barbaanne keessaan ijoollee tokko hubachiiseera. Akkana jedhamaa jira. Wanni kun immoo seeftii mucaatii gaarii miti. Ay baalem jedhee dubbadheera nama sodaa namaa nasirraa qabaatu tokkummaa. Walicha sana. Akka mucaa kana dubbiin gabaasaadha gabbadha. Wannicha mubee jedhe jedhaatu mubaalatu jedhe sobe jedhaan irra kaati. Munaan waan isin sobe. Ana jedhe bakka ana sobe irratti. Wantan sobe hin jiru waan sobe dubbadhaan foon qabuusin kan deebisan. Isa hammaa akka kana jette wallaahi waqasaman billaa jechuudha munaan. Makiinaa ofa haasee jennaan yeroo meeqatti dawwalee qaxxixa silkii isinaa kenni. Dubbii dubbatamaaru kana addan baafadhaa jedhee raabutti godhamu as kanatti nan dawwalaannaan silkiin kennu naan jette kuno. Kabee kaansi dawwadhaatooti akka nama quba qabu dubbataan tokkum maafasii kennu. Wallaahi namumti dubbii kana akka inni balaan kun asirratti dhiyaatu. Ela silkii simee mi'an birrii wayirraan fudhu silkii kana maaliif na dawwatte qanii biraallee ani munaan baay'ee nagaa miti keessaan. Walitti dhiyeenya hin qabnu dhiyeenya kana wal lollee jirra. Maallaan jette gaafa san yeroo afur dawwalee silkii si adaraa qatti taanaa ergedee kadhadhee dadhabeen nama biraarraa fudhadhe silkii darbe jechuudha. Isa amma dhuftee asirratti haasaamee eessitu kan. Namni dubbii kana akka inni dhufee asirraan bal'atu ka'e tokkoffaa isa. Tokko isa lammaffaa warri muwaazii warra isaa jibbee yookaan hiikuudhaaf kana gochuudhaaf jettanii asirratti dubbattanu ji'a tokkotti birrii hamma inni mucaa kanaa galchu laa kunoo raabuttiin kaalidoon hin sobaara jettu nutu beeka jechuudha. Hamma inni warra isaa jaallatu hamma birrii namma inni galchuuf jechuudhaan baaseen sin itti maasirratti. Sobdanii waan hin taane Kaalido gad dhaggeeffadhu siifan deebisa karaa warri jechuudha. dhaggeeffadhaa taraa haasofna kaalidoodhaa deebiin deebisaan. Dhaggeeffadhu man abbaa manaa siin nabde rabbi kan jannataa godhu. Waan inni nassabiniif waan inni hin jedhin fiddanii asirratti fakkeessitanii hiikuu barbaade yookaan jibbee biyya galcha gaafattanu sinitti nagaamu. Ma waan dhageenya haasoo waan dhageenya himne waan dhageenya haasofne. Afaan keetiin maal jette kaalidoonii laayifii si jiraatti bor jireenya si jiraatti jedhaan turre asitti dawwalee sa'aatii tokko wajjin haasa'eera bara. Kuni dhaga'i jaalala mu'aazootis miti wallaahi laazim abbaan illee dhufee sinitti hunda keessa sitti. Kana dhiisaati dubbii goolabbii ni kuni qoy. Goolabaa tokko. Kaalido qoy. Muna zinji atis qoy. Undi keessa wal tokkobsa. Waa tokko qofa hima dhaga'i waa tokko qofa himadheen irraa baasitti mu'aazoonii fi ani nama jaappoonii tisheertii nama tisheertii jaappoonii jaloo bifa tokkicha kaawwatee deemu sinii galee. Iccitii akka inni raabuutti jaallatu anaa fi isaa fi wallaahi raabuu yoo fedhe utuu haadha manaa qabnu sii galee utuu haadha manaa qabnu jechuudha isii hirkaa nyaachuudha inni haadha manaa keenya dhiifnee dhandhee isii biratti faxaraa turre jaalala siirraan kan kee sinii galee abbaan waan kana goote yoo bultii qabaatte bultii kee keessa siifa bulu yoo immoo ilmoo qabaattes atis nama lubbuudhaan duu deemu jireenya kan kee keessa siifa ta'u wallaahi laazim. Bakka marii makiinaa qabuun dadhabe haasaati kan haasofte irraan ka'e. Wallaahi laazim. Maame qoy miira keessaa bahe.
Miira keessaa baay'ee tasgabbaa'ee mee. Siigalee. Wanni goonu tokko. Obboleessa kan koo. Yeroo tokko dabaree Maammee qoy. Obboleessa kootii laata. maammee mee carraanaan Maammee qoy. Daqiiqaa tokko. Carraanaan kennitan. Tokkuma qoy. Daqiiqaa tokko naa kenni tokkuma. carraanaan kennitanuu Iliyaas ko. Daqiiqaa tokko qofa naa kenni tokkuma. Ayyee. Waan dubbattan waan asirratti jedhaa jirtan hundi keessanuu yaada mataa keessanii qabdu hundi keessanuu namni yaada moomuu barbaadu hin jiru. Kanaafuu dubbii kana golabbii barbaaddan miti mucaan kun maal dhabde wanni isin barbaaddu maal inni qabeenya hamma bitame kun maqaa mucaa kootii naaf haa ta'udha wanni biraan jiru jala sararamee kan beekamu qabu dubbii isa kaan waa'ee inni akkana godhee nama lubbuun hin jirre as teenye gaafa haasofnu xiqqoodhuma si namatti hin ulfaatu gaafa wal geenye sanuu. Maalun nama maaliitiin maal inni maalirraa uumamne nuti maal keenya kun qobaadha moo saniifuu gadi bu'aati mucaan kun maal barbaaddi dubbatamaa ture yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture munaanis natti bilbiltee turte angaafa mucaan kun amrii ta'uu akka carraan saudiin ture asin turre dubbii kana quban qabu nama koree ta'e quban qabu sababii kana maalan godhe gaafa dubbiin kun naqa qabu dawwalee shabeetti abbaa wanna kana qindeessee adeemsisaa ture dawwalee dhimma kana gaafadhu waan akkana naqaqqabe munaa waan akkana naan jettee turte namni biraas naa dawwalee ture biyyarra dubbii kana qulleeffadhaa anin turre gaafa sana eenyu jenna ammaa yeritti dawwalee wanna akkana jira innaan lafatti fixaa miidiyaa rakkan finne adaraa keessan yeroo meeqaatama munaa kanatti illee dawwalee miidiyaa irra dubbii kana hin fidinaa fokkuudha nun fokkisiisinaa jedhe amma mooqaaniidha mucaa lubbuun hin jirre as teenye gaafa haasofnu nama jibbisiisa warri gaafa sana wanna kana qindeessitanii waan gootanii gadi bu'aati amma ilmoo isaatiif gootanii haatis abbaanis bori akaakayyuun sun maqaa akaakayyuuti yoo jirate akaakayyuun sun yoo hin jirre kan itti darbee dhaalu ilma obboleessa muwaazii jechuudha saniifuu qabeenyi bitame kun muwaaziif ergee ilma muwaaziif ta'e maqaa mucaatti ta'uu qaba isinis bor rabbi yoo itti bane eerumuu dandeessi. Alagaatti. Dhagaye Iliyaas dhagaye. Ni galee. Warruma gaafa walaa jechuudha. Qo'ee gaafate hin ta'a. Nan gola ba'a. Yeroo tokko afixatu Maammee nan gola ba'a. nama bu'e yookaan kaan Gola illee beenqa. nama bu'e naa deebisaati. Afixatu yaadan qaba. Dubbii kana gaafa dubbattan har'a jedhaa dubbaddaa. Isinis ilmoo dubartiiti bor ganaa ijoolleedha. Nama heerumuu danda'u qabeenyi kun yoo maqaa isiitiin ta'e. Bora halagaatutti gala yoo jettanii yaaddan maqaa ilmoo isiitiin godhaa fi ilmoon kan isaati eessayyuu hin dhaqu. Akaakayyuun boru yoo isaan lubbuun hin jiranne rabbiin umurii isaanii adeeressu. Bakka nuti inni nu barbaadu kanuma inni isinis wanti barbaadu kanuma waa biraan jiru. Yoo kana barbaachise afixatu munaa obsi kaalidoo deebisaa gaa'is nama bu'e deebisaa. kana barbaachise taanaan gadi bu'aa dubbadhaa wanna kana sirreessaa. Tokkeen hin jira baran. Maaliif baafta reesii? Kaalidoon jira maqaa abdii moohaatiin. Kaalidoon jira. Kaalidoo dubbii kana akka Kaalidoon jira. Kaalidoo argaan jira. Kaalidoon dubbii kana akka koreetti ofirkaa qaba taanaan namni koreetti abbaan tokko alaaftinnaa asirraa fudhaa deemaati dubbii kana golabaa wanna kana bakka itti godhaa raawwadha adaraa rabbii miidiyaa irratti hin dubbatinaa maqaa mucaa kana yoo rabbiin isa isin kalqee kan sana sodaattan kana wanneen isiniin jedhu. Haasanii tokkuma Amma carranaa kennaa. Carranaa kennaa amma. Yeroo tokko carranaa kennaa filis. Nama kolsitaniittu. Utuu tolchuuti jalqaba tolchitu jedheeru malee isin eegaa dhiifama naa godhaa hundi keessanuu saahiba kooti. Okay, inni dabalataa maammeen addaa keessaa nan barbaada waan ta'eef. Jira natti mul'atu. Maaster abdii qofan argaa jira. Maaliif maaster abdii qofa? Jira tokke. Okay. Okay, waan itti fufa. Okay, shi. Birrii kana saahiba keetii si caala namni itti siqu hin jiru qalbiitti na qabadhu booda naa deebifta. Eenyutti walitti funaanee maallaqa kana biyya galchee maqaa abbaatiin mana bichisiise qabadhu sammuutti tokko. Eenyudha koreen taa'ee murteessee maallaqa funaanee maqaa abbaatiin mana bichisiise eenyu sin keessaa tokko kana. Lammaffaa maqaa mucaatiin waan funaantan isinumti koreen achitti mari'attanii waliin maqaa abbaatti deebiftan moo nama tokkotu deebise. Sadaffaa itti gaafatamaa waan kana sirreessuu danda'u. Koree dura bu'ummaa waan kana hojjete waan ta'eef koreen dura bu'aa waan kana hojjete sirreessuuf hammam fedhii qaba. Moo ilmoo isaa qilleensa irratti hambisee akka inni jedhe amma Iliyaas kaasee ka'e. Abbaan kun gaafa umuriin isaa dhumee du'e ilmoo abbaa sanaa dhaala mana sana. Mucaan argachuu hin dandeessu bakkee hin baasa mucaa keessaa jechuudha. Hin beekna waan ta'eef fira taanus. Sinii galee wasiilantu dhaalaa jechuudha. Manni sun kan wasiilaa ta'a jechuudha. Qabeenya abbaa waan ta'eef abbaa isaanii fakkeenya qabeenya koo ilmoo kootu dhaala malee obboleessi koo hin dhaalu. Qabeenya koo jechuudha ilmoo dhaala waan ta'eef.
Anis immoo qabeenya obboleessa kootii irra kennaadhu. Ilmoo obboleessa kootii qabeenya isaa dhaala malee. Durba taatu dhiira taatu. Kun waan lafa jirudha jechuudha. Isa kanaaf koreen itti gaafatamummaa mucaa kana hin dandeenya afaan qabna dubbachuu hin dandeessu jettanii maqaa abbaatiin mana bichisiiftan itti gaafatamummaaf cubbuu guddaa isintu fudhata jechuudha. Maqaa qaadaatiin hin bitinaa maqaa maal maqaan isiidhaan hin bitinaa rakkoo hin qabu. Ani isiidhaan bitaa jedhama. Okay. Maqaa daa'ima dhalatte kanaan qoy nan xumura. Maqaa daa'ima dhalatte kanatti deebisu. Okay, shit okay. Yeroo hedduu isin gaafattee har'a ji'a meeqa qoy har'a ji'a meeqa koreen hundooftanii maallaqa funaantanii dhuma darbachuu qofa moo tartiibatti gootu maqaa daa'imaatiin funaantanii dhuma bakka isinitti tole buuftu moo eenyu gootu maallaqicha eenyutu biyya galchee eenyuni manicha bichisiise koree biyya keessatti hundeessitan qabdu moo maallaqicha siin meettanii nama tokkotti balgootanii biraa deebisan maqaa mucaatiin funaantanii kaatanii koree hundeessisanii koreetti ergitanii koree bichisiiftan moo abbumaan bitadhaa jettanii maqaa daa'ima mucaa du'eetiin funaantanii abbaatti ergitan. Sigalee isiin abbaadhaaf horma hin fedhu abbaan kana sana hidhee ari'achuu danda'a mana keessaa baay'inaa baay'achuu danda'a hiisisuu danda'a. Amma keessa jirti isii malee waa ta'uu hin danda'amu. Abbaan dhufee keessaa ilmoo waliin gad ari'a jechuudha. Maqaa isaatiin jira waan ta'eef seeruma waan ta'eef jechuudha. Mucaa qilleensa irratti hambiftanii kaatanii kana hunda maaliif gootu koreen? Namni koreen maammeen itti dhiyeenyaan hin beeka itti naa deebise. Okay, shit okay. Birrii kana kan walitti qabee ijoolluma hiriyoota isaarraa walitti qabne kan walitti qabne sirreeffanneetuma walitti qabne birrii isaallee kan na bira jiru akkuma sanatti walitti qabnee fi yaani kan duraan waa wajjin godhannee jiru waa hundayyuu walitti qabne birrii kana walitti qabame kan itti kenname adda durummaadhaan maayiri. Numatu kaate maayiriinis. Siigalee gara gaggabaabseensi hima gara manaatti immoo yoo deebite manni kan bitame maquma mucaatiin bitame bas waastinnaa xabbaadha malee wakkilinnaan. Siigalee nagaa mara isaa? Nagaa dubbadhayyee. Manni maquma mucaatiin. Yaa. Maame irra deebi. Manni maqaan yoo bitame. Maame ndogongorin. Koy. Manni kan bitame maquma mucaatiin bitame wakkilinnaatu abbaa isaati. Siigalee. Maqaa abbaatiin bitame akkamitti maqaa mucaatiitu bitame maaliif dhuftireessi? Tokko dubbachuu hin danda'u. Nuti hojjete isaa waan kana maasitti hojjete inti ni godhatamu. Taatii namni dubbatu dubbachuu. Munaa obsati. Wakkilinaa irrattis yaada qaba. Hin ta'u wakkilinaa irrattis yaada qaba. Wakkilinaa irrattis yaada qaba. Amma waggaa kudha wakkilinaa. Okay, tokkummaa nandee maara dhaggeeffadhaaf. Tokkummaa obboleessa koo. Wallaa hin deemu. Mubee. Nama tokkee sinjaa fannu fi obboleessa koo. Ergammoo maqaa bidanii ana maqaa koo. Birii solitti qabee. Mubeen deemu. Koy mube antum mureen kaa koy. Ilaal waan isin wajjin mubee al tokko mureen kaa koy. al tokko kaalidoo maammee fawwaadhaaf. Kaalidoo maammee. Koy tokko. Lafa marree kana koy tokko karaa badaa jedhan koy maammee. Mucaa daa'imaa wakiilinatiin dirqama barkunoo mastariin baa gaafadhu dirqama. Wakiilinatiin dirqama koy eeshi rakkoon qabu waan isin gaafadhu. Kaartaan mana sanaa eenyuun jira? Kaartaan mana sanaa? Tokko dhagaye waa tokko sitti hima qoy. Manni suni maqaa mucaatiin jira wakiilinnaan abbaadha. Lammaffaa immoo yoo barbaanne wakiilinnaa iyyuu maayiriin gochuu dandeenya. Maaliif maqaa mucaatiin haa ta'u malee yoo fedhe ana gochuu dandeenya. Maaliif waan kana isa dhugaa rabbii yoo ta'e dirqamaa miti. Birrii nuti itti yaadee dhageesse tokko yaadanu maqaa hiriyyummaatiin isaa gooneedhaaf malee daruurii maqaa nama biraarra taa'uu hin danda'u. Yeroon kana siin jedhu immoo raabuu dhiibuudhaaf sitti hin fakkaate dhugaadhuman sin itti maara. Mucaan hammasii mucaa deebisaanii. Kaartaan eenyuun jira? Maammee kaartaan eenyuun jira? Ayyee. Tokko isa bar yoo isin nuti tokko yoo isin naa jijjiiraa itti bar jijjiiramuu fedhe danda'amaaf maaliif nu sila kan nu goone mucaadhaaf malee abbaa isaatiif miti yookaan raabuudhaaf miti. Yookaan immoo obboleeyyan isaatiif miti dhugaadha maqaa abbaa isaatiin taa'uun hin danda'amu yoo dhuguma nama biraa yoo isii maqaa isii irratti isii wakiilinnaa gochuu dandeessu gochuu. Raabutti galchuu mucaa gaafadhaa waa'ee kanaa maatiin maal deebiseef waasii waa'ee kanaa gaafa siin gaafatte mucaa gaafadhaa murteessaa. Isa siin jedha isa kana jedha Rabali Iliyaas nuti takka inni bar. Raabuu deebisinii tokkummaa si jammar manichi dhaggeeffadhu tokkummaa manichi kaartaan naaf ilaanii hin qabu. Habibi Eliyaas munaan urraa dhagaan jira.
Raabutti deebisa. Maammee yeroo tokko. Okay. Maammee andana diidha jenna. Maammee shaa kola gahi. Muna callisime. Maammee. Dhageeffatu. Kaartaan itti deebisuu dandeenya osoo hin taane eenyuun jira maqaa eenyuuti hin jira dandeenya miti eenyuun jira kaartaan. Amma manichumti guutummaan guutuutti maqaa mucaatiin jira. Bas kan inni itti deebi'uu danda'u yoo yaani isa wukkilina abbaarraa kaasee haadhatti deebisaa. Kaartaan eenyuun jira? Waa'ee wukkilina abbaa ta'uu rakkoo hin qabu. Waa'ee kaartaan maqaa mucaatiin jira moo maqaa akaakayyoo? Kaartaan eenyuun jiraan jedhe kaartaan. Raamutti keessa taa'aa gaafadhu kaa. Raamutti eenyuun jira? Kaartaan maqaa eenyuutiin akka inni jiru hin beeku garuu maqaa mucaatiin hin jiru. manni maqaa eenyuutiin jiru? Waraqaa sana kennaa ni ilaala jennaan iyyuu waraqaa sana dhowwatan. Isuma argine kana keneenyuutiin akka inni jiru hin argine garuu maqaa mucaa kootiitiin bu'an jiru. Kan isaaniitiin na jiraatu kan abbaa biraa bitameetiin na jiraatu hin beeku. Amma dhiifama. Kaartaan sun eenyuun jira ree? Maqaa isaaniitiin ta'uu kaartaa qaba manichi gaayis. Manni kaartaa qaba jedhaas kaartaa maqaa baatee hin beeknu manni kaartaa qaba jechuudha geeraan. Akka kaartaa qaba. Manni kaartaa hin qabne hin jiru. Birreema kanaan ta'e. Tokkummaa. Kaartaa qaba. Wanti hundinuu wanti jiru guutuun isaa. Maamin gaafa naalintu maqaa eenyuutiin jira kaarte turaabutti. Maqaa osoo hin taane kaalidoo wannati gaafachuu qabdu. Kaartaadha ka kaartaan hin jiru taanaan abbaan barra. Manni kaartaa qaba. Kaartaan maqaa eenyuutiin jira raabutti. Beektaa? Maqaa isaaniitiin haa ta'uu maqaa abbaa biraa bitamee sanaan haa ta'uu kana lamman keessaa tokko garuu maqaa mucaa kootiitiin hin jiru. Waraqata isaanaa kennan ni ilaala innaan iyyuu na dhowwatanii. Waraqatuma isaanii agarreeyyan. Eenyutu bite? Gaafati mucaatti naa jijjiiraa itti maal jedhanti. Gaafa maqaan Isaantu bite. mucaatti naa jijjiiraa isaaniin jedhu wakilnaatiin fudhanne. Maqaa obsi. Raabutti koy. Raabutti koy. Koreen ishii kaartaan koreen maal waan kana bichisiiftanii kaartaan maqaa eenyuutiin jira koreen. Koreen nu deebisaa. Dhagahi tokko dhagahi. Waa hundayyuu yoo as takaakkalamu teessii qoreedhaa fi abbaan isaa ammas wallaahi cubbuurra kaaran natti fakkaata akkan ilaalutti beektaa. Isaanis nama haqqii isaa barbaadu nama haqqii kan keenya barbaadu miti hin beekani akka nuti hiriyoonni isaa gooneef itti himnee gooneefis sii galee. Yoo nuti har'a inshaallah manicha gurguramu hedhe naman gurguramin jedhu miti abbaan isaa isuma dhugaa rabbii dubbachuu taana waan gara gidduu jiraachuu. Ishi maammi kaartaan eenyurra jira isin koreedha kaartaan eenyurra jira maammi nuyi mika koreen akkamitti wallaa. Tokkuma na dhaggeeffadhu. Wanti hundinuu maqaa mucaatiin jira. Tokkuma na dhaggeeffadhu. Ilaa. Kaartaan maqaa mucaatiin jira. Guutuun numti manichaayyuu maqaa mucaati habiibi wallahi laazim. Sii galee. Kaartaan no kaartaan manichaa maqaa mucaatiin jira maammi. Maqaa mucaatiin jira wanti hundinuu maqaa mucaatiin jira. Maqaa mucaatiin jira kaartaan. Maayirtuu bitee barbaada. Hinjiru maayirtuu Sana raabutti. Maqaa abbaatiin hin jiru safara isaanitti si qulqulleessuu hin dandeenye sana. Amma taakennaa fiika. Tokkuma na dhaggeeffadhu. Dhagahi tokkummaa. Inni kun bara dhagahi tokkummaa inni kun haqqeemoo azootii miti bar qabeenyi hiriyoota isaati kana wanti Amma yeroo tokko taraa nuu kennaa. Yeroo tokko taraa tumaa kennaa maammeenis kaaldoonis tokkummaa yeroo tokko haasa'u. Meena agarsiisaa al tokko mee waa'ee kaartaa kana isinitti himaa. Raabutti yeroo tokko. Dubbattuu dhiisaa. Raabuttiin dubbattee kaatee bara. Wiliin barraa'e kan barreesse. Kan barreeffame maqaa mucaati. Bakka kana laata. Hin argin garuu maqaa mucaatiin maqaa mucaatiin deebisaa jedhee gaafan gaafadhu wakilinaatiin fudhannee namni si wakkalata tokkoyyuu galchuudhaan jedhan isaanii. Okay, Rabutti koi Rabutti maqaa mucaatiin barraa'e manni gaafa san maqaa mucaatiin barraa'e. Akkiinuma jiru inni gaafa. Wiliin immoo tokko wanti inni fayyadu hin jiru wiliin. Miti ka maqaa eenyuutiin barraa'e manni sun gaafa bitamu. Wiliin bichaa maqaa mucaatiin barraa'e. Maqaa mucaatiin barraa'e. Riim waal jedhamee barreeffame. Anatu barreessise kan kanarraa garuu waraqata isaayyuu nagarreen. Ati amma kan itti barbaadde waraqaa dhaggeeffadhu gaa. Walumaa galatti
manni maqaa mucaaltiin barraa'e waraqaa sana barbaaddeet miti. Waraqaa qofa miti. Kaartaa barbaadisa malee. Naanna'ee maqaa mucaatti naanna'ee kaartaan itti naanna'ee Maqaa abbaa mucaatti maqaan naanna'uu kaartaan irra danda'u. jiru karaa mucaatti naanna'ee waraqaan kennamuun barbaadiyan. Waraqaa mucaa sanaan jiru si bira taa'uu barbaaddeet. Na bira taa'uu baatu si